Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isin hin jenne itti aansuun oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra. Hangaduma sagantaa kanaatti nu wajji turaan affeerraa kenna kun biiftuu Oroodha keessani jajjabeeffadha. Oduu simbirtuu oduu wayitaa fi akkasumas kan biroollee qabannee isiniif dhufnee jirra ittiin booharaa. Oduun jalqabaa oduu simbirtuudha. Tunis takkeessoo bilxiginnaatii baatee yookaan miliqxee baatee nu dhaqqabdeedha. Deetan ministeera nageenya duraanii obbo Taayyee Danda'aa akka hidhamu murtaa'uun iccitiin keessoo bilxiginnaatti miliqxee baate akeektee jirti. Dabalata oduu kana qabna. Oduun itti aanu kunis oduu simbirtuudha. Kunis birriin akka addunyaatti mallaqa dadhabaa du'aa fi waa bituu hin dandeenye keessaa takka taatee jirti. The third world currency jechuudhaan addunyaan dakanaa ol sadarkaa sadaffaarra geettee jirti. Dabalata oduu kana qabna. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti akkuma itti fufetti jira. Oduu tarkaanfii fi injifannollee qabannee jirra. Akkasumas kaaba Itoophiyaa irraa haala nageenya kaaba Itoophiyaatti wal qabatee TPLF maalitti jira waan jedhus qabannee jirra. Guutuu oduu wajjin isin wajjin ka turaan Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Oduun kun oduu simbirtuu iccitii keessoo mootummaatiin miliqxee baateedha. Kunis deetan ministeera nageenya Itoophiyaa duraanii obbo Taayyee Danda'aa murteen hidhaa irratti murtaa'uun dhagahamee jira. Akka iccitiin keessoo PPT baatee nu dhaqqabde ibsitutti mootummaan obbo Taayyee Danda'aa mana hidhatti akka deebi'u murteessoon to'annaa jala oolee mana hidhatti akka buufamu ajajnis akka ba'e dhagahamee jira. Sababa hidhamuu obbo Taayyee Danda'aa kan ta'e haala adda ta'een mootummaa dura dhaabbatuun mootummaa qeequu cimsee kan itti fufe yoo ta'u kun immoo mootummatti waan hin toliniif mootummaan akka mana hidhatti deebi'u sababa garaagaraa qindeessuun akka irratti hojjete dhagahamee jira. Hidhaa isaatiif waajjirri tika mootummaa himannaa lama irratti akka qopheeffate dhagahamee jira. Himannaan tokkoffaan shororkeessummaadhaan himatuun ragaa shororkeessummaa irratti kan qindeeffatan akka ta'ee fi kanaanis wal qabatee akka sababaatti kan dhiyeessan waraana bilisummaa Oromoo wajjin hariiroo qabda jechuu fi akkasumas gareelee biroo waliin illee hojjetaa jira kan jedhane akka ta'ee fi kan lammataa immoo sabaa fi sablammoota walitti buusuudhaaf hojjetaa jira jechuudhaan ragaa garaagaraa irratti kan qindeeffatan akka ta'e iccitiin keessoo isaaniitti baate kan ibsite yoo ta'u kun immoo dhugaa ta'ee osoo hin ta'in isuma to'atuuf ragaan sobaa kan irratti qindaa'e akka ta'e iccitiin ba'e agarsiisee jira. Birriin Itoophiyaa addunyaa irratti mallaqa dadhabaa sadarkaa dhumaa irra jiru ta'uun ibsamee jira. Birriin akka addunyaatti mallaqa gatii dadhabaa sadarkaa sadaffaa irra jiru yookaan immoo the third world currency jechuudhaan ramadamee jira. Akka addunyaatti mallaqni dadhabaan sadarkaa tokkoffarra jiru kan Venezuelaa yoo ta'u Bolivar kan lammaffarra jiru immoo kan Zimbabwe Zig kan jedhamuu fi kan Itoophiyaa birriin sadarkaa sadaffarra jira. Sababa gadi bu'uu birriitiif lolli biyyattii keessatti gaggeeffamaa jiru qooda guddaa qaba yookaan sadarkaa ol aanan gahee guddaa qaba jedhamee jira. Gara biraatiin immoo mootummaan birrii dadhabsiisuuf waliigaltee IMF wajjin mallatteessuun akka himamaa turetti. Haaluma kanaan mootummaan jiddu galeessaa birrii doolaaraan wal bira qabee yeroo ilaalamu gatii dadhabsiisuuf tarkaanfiin fudhataa jirus birriin akka laaffatu gumaacha guddaa taphatee jira jedhamee jira. Sadarkaa dandeettiin maallaqaa Profeesara Dinagdee Yuunivarsiitii Joon Hopkins Steve Hankeetiin kan qindaa'e yoo ta'u birriin Itoophiyaa doolaaraan wal bira qabamee yoo ilaalamu parsantii 27 gadi bu'uun sadarkaa sadaffaa irratti kan argamu yoo ta'u mallaqni Venezuelaa Bolivarii fi akkasumas kan Zaambiyaa Zig tokkoffaaf lammaffaa ta'uun ibsamee jira. Kun akkuma jirutti ta'ee gara biraatiin immoo birrii waa bituu dadhabuun gatiin birrii gadi bu'uun qaala'insa jireenyaatiif immoo bu'uura ta'uudhaan biyyattii hiyyummaa fi rakkoo hamaaf saaxilee jira. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli loltoota mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Oromiyaa bakkoota garaagaraatti gaggeeffamaa jiru cimee itti fufee jira. Lola Oromiyaa bakkoota garaagaraatti gaggeeffamaa jiru kana dura dhaabbachuuf mootummaan humna guddaa bakkoota garaagaraatti bobbaasee waraana bilisummaa Oromoo qolatuuf yaalaa kan jiruu fi haleellaa waraanni bilisummaa Oromoo bakkoota garaagaraatti irratti raawwataa jiru qolataa kan jiru akka ta'es beeksisee jira. Gara biraatiin immoo lola bakkoota garaagaraatti deemaa jiru kana irratti
loltoota waraana bilisummaa Oromoo hedduu booji'e kan jedhe yoo ta'u kun immoo soba akka ta'e waraanni bilisummaa Oromoo haalee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo akka jedhetti kallattii kam irrattiyyuu waraanni bilisummaa Oromoo loltoota mootummaatiin booji'amee hin jiru jechuudhaan yaada gama mootummaatiin kenname kana haalee jira. Faallaa kana immoo waraanni bilisummaa Oromoo bakkoota garaagaraatti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwataa jiruun hedduu booji'aa akka jiruu fi hiriirsee agarsiisaa akka jiru himee jira. Kun akkuma jirutti ta'e waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaa irratti tarkaanfii fudhatuu fi injifannoo irratti argatu himee jira. Kibba baha Oromiyaa, giddugala Oromiyaatti fi akkasumas lixa Oromiyaatti akkasumas kibba Oromiyaatti haleellaa loltoota mootummaa irratti fufteedhaan raawwataa jiruun loltoota mootummaa hedduu hojiin ala taasisuun injifannoo gagabbataa irratti argadhe jedhee jira. Haaluma kanaan kibba baha Oromiyaa aanota garaagaraatti tarkaanfii loltoota mootummaa irratti fudhateen injifannoo argatu odeeffannoo nu ga'ee jira. Kibba baha Oromiyaa Arsii bahaa aanaa Xiichootii fi aanaa Martitti tarkaanfii loltoota mootummaa irratti fudhateen injifannoo argadhe jedhee jira. Haaluma kanaan guyyaa tokko dura yookaan immoo caamsaa 13/2025 waraanni bilisummaa Oromoo kibba baha Oromiyaa Arsii bahaa aanaa Marti ganda Kabiiroo jedhamutti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen 3 addunyaa kanarraa godaansisee 2 madoodhaan adabee tokko immoo harkaan qabuudhaan kan hafte akka bittinneesse odeeffannoon achirraa nu geette ibsitee jirti. Akkasumas achuma Arsii bahaa aanaa Xiichootti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen loltoota mootummaa kan addunyaa kanarraa godaansisee kan madoon adabuun injifannoo irratti argatee jira. Aanaa Xiichoo ganda Soolee Waliyyii jedhamutti haleellaa gaafa caamsaa 13/2025 loltoota mootummaa irratti raawwateen loltoota mootummaa 7 addunyaa kanarraa battalumatti yoo godaansisu 9 immoo madoodhaan adabuun injifannoo irratti argatu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Oduu injifannoo zoonii bahaa irraa nu geettan immoo waraanni bilisummaa Oromoo zoonii bahaa Harargee lixatti tarkaanfii loltoota mootummaa irratti raawwateen loltoota mootummaa irratti miidhaa dhaqqabsiisuun injifannoo akka irratti argate odeeffannoon nu gahee jira. Baha Oromiyaa Harargee lixa aanaa Hancaar ganda miidhagduu iddoo addaa Caffaa bakka jedhamutti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen loltoota mootummaa kan addunyaa kanarraa godaansise kaan immoo madeessuun injifannoo irratti argatu himee jira. Haleellaa kana kan raawwate guyyaa kaleessaa jechuun caamsaa 14/2025 yoo ta'u haleellaa raawwate kanaan loltoota mootummaa 7 battalumatti addunyaa kanarraa godaansise 5 madoona adabee kan hafte akka bittinneesse himee jira. Gara oduu giddugala Oromiyaatti yoo dhufnu waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala Oromiyaa bakkoota garaagaraatti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen injifannoo gurguddaa argadhe jedhee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala Oromiyaa magaalaa Finfinneetti naannessuun kallattii hundaan magaalaa Finfinnee irraa fageenya muraasa irratti dhihaan, bahaan, kaabaan, kibbaan haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwataa jiru cimsee itti fufee jira. Haaluma kanaan Oboon zoonii Hora Arsadee caamsaa 15/2025 barraaqaan tarkaanfii loltoota mootummaa irratti fudhateen miidhaa guddaa loltoota mootummaa irratti kan dhaqqabsiise akka ta'ee fi miidhaan dhaqqabsiises miidhaa qaama fi akkasumas kan lubbuu akkasumas meeshaalee waraanaa hiikkatuun kasaaraa mootummaa irratti dhaqqabsiisuu beeksisee jira. Tarkaanfii loltoota mootummaa irratti fudhate kanaan loltoota mootummaa hedduu addunyaa kanarraa godaansise kaan immoo madeessuudhaan kan hafan akka bittinneesse himee jira. Dabalate yookaan guutuu oduu kana akkuma nu ga'een qabannee kan dhufnu ta'a. Lixa Oromiyaattis bakkoota garaagaraatti waraanni bilisummaa Oromoo fufteedhaan haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwataa jiruun injifannoo argataa kan jiru akka ta'e yeroo irraa gara yerootti isiniin gahaa turre. Haaluma kanaan caamsaa 13/2025 guyyaa tokko dura jechuudha injifannoo lixa Oromiyaatti argame isiniin geennee turre. Lixa Oromiyaa aanaa Diggaa Arjoo Guddattuu iddoo addaa Baambaachee jedhamtuu fi aanaa Saasiggaa Gabaa Sanbataa bakka jedhamanitti guyyaa tokko dura haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen miidhaa guddaa loltoota mootummaa irratti akka dhaqqabsiise isiniin geennee turre dabalata qabna. Haleellaa bakkeedhaan kanatti loltoota mootummaa irratti raawwateen loltoota mootummaa 47 addunyaa kanarraa godaansisee jira. Hedduu immoo kan madeesse akka ta'e meeshaan waraanaa hiikkate AKM'n 25 hidhannoon 33 meeshaalee biroollee hedduu kan hiikkate ta'uu odeeffannoon dabalataa nu gahee jira. Oduun itti aanu oduu kaaba Itoophiyaa irraa nu geette. Oduu kaaba Itoophiyaa irraa nu geetteen kaaba Itoophiyaatti muddamsuun hamaan dhalatuun dhagahamee jira. TPLF dhaaba siyaasaa irraa haqamuu ilaalchisee haalli nageenya kaaba Itoophiyaa yaaddoo hamaa jala galuun himamee jira.
Dhaaba siyaasaa waggaa dheeraa yookaan ganna 50 kan ta'e TPLF dhaaba siyaasaa irraa haqamuun itti yaadame akka ta'e qaamonni garaagaraa dubbataa jiru. Taatee kanaan wal qabatee abbootiin siyaasaa yaada garaagaraa kennaa jiru. Yaadni hedduun isaanii irratti walii galan TPLF dhaaba siyaasaa irraa haquun walii galtee Piriitooriyaallee kan cabse jechuudhaan hedduun kan yaada kennaa jira. Kun akkuma jirutti ta'e kan biroo immoo mootummaan kaaba Itoophiyaatti lolli akka ka'u barbaada jechuudhaan dubbatanii jiru. Sababni isaan dhiyeessan kan mootummaan akka kaaba Itoophiyaatti lolli ka'u barbaaduuf tokkoo fi inni guddaan waraana kaaba biyyattiitti ka'uun sababatee mootummaan yeroo filannoo dabarsuu fi yeroo aangoo isaa dheereffatu waan barbaadeef jedhu. Inni kun immoo balaa hamaa akka biyyattiitti dhaqqabsiisuu danda'a jechuudhaan haalli itti deemamaa jiru baay'ee yaaddoo fi rakkoo kan of keessaa qabu kan ta'e waan ta'eef mootummaanis tasgabbaa'ee dhimma kana ilaaluudhaan gara lolaatti akka hin seenne kan akeekkachiisanis hedduudha. Sababni isaas lola banamuuf deemu kan itti gubatu mootummaa osoo hin taane ilma hiyyeessaa waan ta'eef kun immoo rakkoo guddaa ilmaan hiyyeessaa hedduu lubbuu galaafatu waan ta'eef itti yaadamuu qaba kan jedhan hedduudha. Kun akkuma jirutti ta'ee murtee TPLF irratti gaafa caamsaa 13/2025 dabre booda qophiin waraanaaf taasifamaa jiru cimaa kan jiru akka ta'e himamaa jira. Kunis TPLF humna waraanaa guddaa gara daangaa naannoo Tigraayitti siisuudhaan bakkeen akka qabatamaa jiru yookaan immoo dahoo qabatanii akka jiran himamaa jira. Akkasumas gara bilxiginnaa irrallee waraanni guddaan yookaan humni waraanaa guddaan gara daangaatti siqaa akka jiruu fi akkasumas sochiin garaagaraa taasifamaa akka jiru odeeffannoon gara sirraa baatu ibsaa jirti. Kun immoo yaaddoo guddaadha jedhamee jira. Kun akkuma jirutti ta'e poolisiin federaalaa murtee TPLF irratti kaa'ameen booda gara naannoo Tigraay yookaan magaalaa Maqalee akka galee dubbatamee ture yookaan odeeffamee ture. Akka odeeffannoon ba'e ibsutti kun dhugaa akka hin ta'inii fi poolisiin garasii malee kan hin jirre akka ta'e beekamee jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduun ammaaf qabadde kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin ka ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbii isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaan immoo hawwii kennaa nagatti nu tura.